Harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isin irraa haa jiraatu jecha aanolee global media irraa oduu amma nu dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oduu kanas kan isinitti himu Antolchaa Hussein Maddaatiin. Odeeffannoon amma nu dhaqqabdee muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ministeera raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kan ta'e obbo Lammaa Magarsaa Angoo irraa ari'u kan jedhudha. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduun tun dhugaadhamoo hangam qabatama qabdii waan jedhus kan isinitti himnu ta'a. Yaadota kallattii garaagaraatiin jiranis kan isinitti himnu ta'a. Lammaa Magarsaa dhuguma ari'ame moo soba kan jedhu mootu walumaan sirriitti laallee ragaa wajjin kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf keessumattuu haala rakkoo fi haala yaaddisaa kana keessatti odeeffannoolee haarawaa bifa salphaa ta'een argachuudhaaf warroonni karaa YouTube channel keenyaatiin nu daawwatan YouTube channel keenya subscribe godhadhaa. Yoo YouTube channel keenya subscribe godhattan tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan akkasuma wantooti haarofti yeroo gara yerootti isiniif dhiyeessinu bifa salphaatti kan isin bira ga'u ta'a. Warri karaa Facebookaatiin hordoftan immoo page Facebook keenya like follow godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeessa waa'ee obbo Lammaa Magarsaa amma nu dhaqqabdeetti isin ceesifna. Obbo Lammaa Magarsaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turan. Muummichi ministeera Itoophiyaa Angoo irraa gaggeessuu oduun jettee karaa aktiivist Heenok Gabbisaatiin bahuun isii beekamee jira. Heenok Gabbisaa barruu karaa fuula Facebook isaatiin maxxanseen akka beeksisetti Lammaa Magarsaa Angoo irraa ari'amuu isaa akka hin oolle fi inumaayyuu gara biyya alaatti akka baqatu biyya gadhiisee akka bahu nutti himee jira. Heenok Gabbisaa maxxansi inni karaa fuula Facebook isaatiin maxxanses akkas jedha. Lammaa Magarsaa odeeffannoon hatattamaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Lammaa Magarsaa pirootokoolii ministeerummaa akkasumas eegdota isaa irraa kaasee gara maatii keetii biyya alaa deemuu ni dandeessa jedhee ajaja kallattiidhaan itti dabarsee jira jedhee Lammaa adamsuuf waan qophaa'eef wanta kana ummatni Oromoo dhagahuu qaba jechuudhaan Heenok Gabbisaa barruu tana karaa fuula Facebook isaatiin maxxansee jira. Maxxansa kanarraa ka'uudhaan namooti hedduun oduu kana wal jalaa fuudhanii ajandaa godhuuf yaalaa jiru. Ajandaan yeroo ammaa uummata Oromoo keessatti deemaa jiru waa'ee ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaatii fi hidhamuu obbo Jawaar Muhammad Hamzaa Booranaa Arafaat ka Oromoo fa'aa fi akkasuma Baqqalaa Garbaa fa'a. Ajandaan Lammaa Magarsaa kun gadi bahuun sirrii miti. Ari'amus ari'amuu baatus wanti inni nu godhe hin jiru jechuudhaan namooti hedduun yaada kana falmaati jiru. Gama yaada kanaatti darbuun duratti Lammaa Magarsaa dhugumatti ari'ame jechuudhaan waan kana qulqulleeffachuudhaan maddeen keenya biyya keessaa waan kana itti dhiheenyaan beekanii fi akkasuma Lammaa wajjin hariiroo qaban hedduu dubbisuudhaaf yaallee turre. Yaaliin nuti taasifne bifa nu barbaanneen nu milkaa'u baatuyyuu hamma tokko odeeffannoo qabannetu jira isas gurraa isin buufna. Lammaa Magarsaa Angoo irraa kaafamuu isaa akkuma dhageenyeen gara biyyaatti bilbilee waan kana qulqulleeffachuudhaaf yaalle. Namoota Lammaatti dhiheenyaan walitti dhiheenya qabanii fi dhiheenyaatti isa beekan yeroo gaafannu qaamoti muraasni dubbichi dhuguma jedha. Qaamotni muraasni immoo dubbichi soba jedha. Gariin isaanii immoo lakki wanti nuti dhageenye hin jiru. Lammaa ministeera makalaakaa yookaan ministeera raayyaa ittisa biyyaa tajaajilaa ta'ee tajaajiluu isaa qofa beekna. Hanga ammaatti nuti akka nama isatti dhiyaatu tokkotti wanti beeknu hin jiru jedhan. Namooti gariin warri isatti dhiyeenya qaban immoo dubbichi dhugumaan Angoorraa kaafameeti jira. Jalqabaayyuu naamunaaf achi ta'a malee waan tokko muree murteessuu hin danda'u jedhan. Warroota Lammaa Magarsaa maaliif Angoo irraa kaafame keessumaayyuu yeroo Itoophiyaan amma rakkoo hamaa keessa jirtutti yeroo guutuutti biyya akka biyyaatti jeeqamtee sochiin daldalaa guutuun uggurame kanatti sababaan muummee ministeeraa obbo Lammaa Magarsaa ammatti Angoo irraa kaasaniif maali jennee gaafachuudhaaf yeroo yaalletti haala rakkisaa fi muddamaa kana keessatti uummanni Oromoo ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaatiin baay'ee dallanee sochii biyyoolessaa guutuu danqee daldalli sochiin hawaasummaa sochiin dinagdee sochiin siyaasaa akka hin gaggeeffamne qeerroon Oromoo waan dura dhaabbateef
akka lammaan qeerroo Oromoo tasgabbeessuuf miidiyaan baheen ibsaa akka kennuuf muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Lammaa Magarsaatiif gaafii dhiyeesse. Lammaa Magarsaa lakki ani uummata Oromoo wanta tasgabbeessu tokko sin jiru miidiyaan mootummaa kan kaleessayyuu irraa uggurame Irraa wanti ani gadi bahee ummati Oromoo akka mirga isaatiif hin falmanne dhorkuuf hin jiru jechuudhaan Lammaa Magarsaa diduu isaa keessa beektonni nutti himaniiti jiru. Lammaa Magarsaa osoo makkalakayaan uummata fixaa jiru ani bakka kana jiraadhee osoo waa tokko murteessuu hin dandeenye raayyaa tokkos ajajuu osoo hin dandeenye miti raayyaa ittisa biyyaati miti waraanumaan cibraa yookaan sagalii tokkoyyuu ajajuu kan hin dandeenye ajajni kiyya bakka hin dhagaamnetti armadura haasofni kiyya miidiyaa irratti akka hin darbine sadarkaa mootummaatti yeroo dheerugametti amma mootu yeroo rakkoo kanatti gadi ba'e ummanni Oromoo mirga isaatiif akka hin falmanne dura hin dhaabbadhu akkuma duraatitti cal'isuu naaf wayya akkuma isin afaan na qabdanitti anis amma ofii kiyyaa afaanuuf qaba ummanni Oromoo kallattii barbaadeen bahee haa qabsaa'u kallattii barbaadeen mirga isaatiif haa falmatu ani battala kanatti qabsoo ummata Oromoo dura dhaabbadhee seenaa koo xureessuu hin barbaadu jechuudhaan erga Lammaa Magarsaa didee aarii saniitiin ilmi Minilik muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed jechuudhaan kan namni ittiin isa waamu obbo Lammaa Magarsaa Angoo irraa kaasee pirootokoolii isaas akkasuma boodigaardota yookaan eegdota isaa akka harkaa fudhatee maddeen keenya kunniin nutti himaniiti jiru. Dubbichi garuu dhibbatti qulqullaa'uu baatus Lammaa Magarsaa akka Angoo irraa gaggeeffame Dr. Enook Gabbisaa waan kana jala muruudhaan nama akka dhibbatti itti amananii taaniitiin barreessaniiti jiru. Mormiin jiru immootu waa'ee Lammaa Magarsaatiin Lammaa Magarsaa dantaa isaatiin nama kaleessaa Nugaheen nama qabsoo uummata Oromoo fuudhee ilma Minilik nafxanyicha Dr. Abiy Ahmed jedhamutti kenne jechuudhaan namooti hedduun Lammaa Magarsaa akka hin barbaanne dubbatu. Namoonni gariin immootu Lammaa Magarsaa waan fedhellee ta'u yeroo ammaa kanatti achi keessaa ari'amuun qabsoo Oromootiif bu'aa qaba. Ummati Oromoo Lammaa achitti ilaalee gowwoomaa jira. Yoo Lammaan achi keessaa ba'e muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed diina guddaa ummata Oromoo akka ta'e warri hanga ammaa hin galiniifis ni galtiif jechuudhaan yaada isaanii dhiyeessaa jiru. Warri kunin immootu Lammaan dhufuu baatee gaarii ta'us baatee gootas ta'e gantus ta'e kan ammatti nu galchu waa'een isaati miti. Waa'een isaa amma tasumallee ajandaa ta'uu hin qabu. Kan ajandaa ta'uu qabu waa'ee Haacaaluu Hundeessaatii fi waa'ee hidhamtoota siyaasaa warra akka Jawaar Muhammad Arafaat ka Oromoo fi Hamzaa Booranaa Baqqalaa Garbaa faa qofa ta'uu qaba jechuudhaan gareen irra caalan waan kana yaada kana tarkaanfachiisaa jira. Namooti gariin dhimmi Lammaa kun yeroo kana akkana jedhamu kan as baheef Lammaa Magarsaa ummati isa waan jalatuuf yoo ajandaan Lammaa Magarsaa kun kan gadi ba'u taateen ajandaan Haacaaluu Hundeessaa ajandaan Jawaar Muhammad waan dhokatuuf ajandaan Lammaa ajandaa ta'ee waan as bahuuf Haacaaluu Hundeessaas gumaan isaa osoo hin bahin akka callifamu akkasuma mootu waa'een Jawaar Muhammadis hidhaa keessatti akka irraanfatamuuf waa'een Lammaa ajandaa ta'ee akka bahu sanbooda mootu ajandaa biraa fiduudhaan ajandaa Lammaa Magarsaatirraan dabalanii ajandaa keenya bu'uuraa gumaa aartistaa Haacaaluu Hundeessaa fi waa'ee hidhamtoota keenyaa nu irraanfachiisuu fi kanumaaf tasumaayyuu uummanni Oromoo waa'ee kana lafaa kaasuu hin qabu. Lammaan dhufus hafus wanti nu fayyadu hin qabu. Kanaaf kaayyoo keenya irratti xiyyeeffannee haa deemnu jechuudhaan qeerroon qabsoo isaan akkuma eegaleen fiixaan baasuuf itti fufeet jira. Namooti hedduun akkuma amma jennee Lammaa Magarsaa nun ilaalatu barbaadu Angoo irraa kaasu miti uffata irraa baasiin isa haa garafu suni nun ilaalatu amma falli jiru hanga gumaan Haacaaluu Hundeessaa bahutti haqni Haacaaluu hanga argamutti hidhamtoonni siyaasaa warri akka Jawaar Muhammad Arafaat ka Oromoo Hamzaa Booranaatii fi akkasuma Baqqalaa Garbaa hanga hidhaa bahanitti nuti waan biraam tasumallee ilaaluu hin qabnu. Xiyyeeffannoon keenya mootummaa Itoophiyaa mootummaa abbaa irree Dr. Abiy Ahmediin durfamu kan qabsoo uummata Oromoo sakaalaa jiru kan qabsoo uummata Oromoo danqaa jiru kan qabsoo uummata Oromoo duubatti harkisaa jiru kan qabsoo uummata Oromoo akka malee miidhaa jiru kan Oromummaa balleessuudhaaf dalagaa jiru kan siidaa Minilikii fi siidaa Haile Sillaasee masaraa isaatti ijaarratee ganamaa galgala itti sagadu kan Oromummaa fi sabboonummaa laamshessee
hooggantoota qabsoo bilisummaa Oromoo kaan ajjeesuudhaan, kaan hidhaatti guuruudhaan, kaan deeggaraa isaa mallaqaan jalaa bituudhaan qullaatti hambisaa jiru kana xumura itti gochuudhaaf socho'uu qabna jechuudhaan ummati Oromoo bal'aan qabsoo isaa itti finiinsaa jira. Qabsoon ummata Oromoo yeroo ammaa kana biyya keessaa sababa intarneetiin cufameef sochiin isaa waan danqamameef guutummaa biyya alaatitti sochiin isaa bal'ateen itti fufee jira. Sochii kanas sagantaa itti aanu keessatti bal'inaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya odeeffannoon waa'ee obbo Lammaa Magarsaa qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin yeroo biraan ga'uutti deemti nagaan nuuf tura jecha warri YouTube channel keenya subscribe godhin akka tamsaasni keenya idilee guyyaa fi yeroo rakkisaa kanatti wanti haarofti bifa salphaa ta'een isin bira dhaqqabuuf YouTube channel keenya subscribe godhadha. Warri karaa Facebookaatiin nu hordoftan immoo page Facebook keenya like follow godhadha jecha nagaa keessa nu tura. Yeroo muraasa booda oduuwwan birootiin walitti kan deebinu ta'a.